بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أكم جرتن دعوتوتن كي يبقى جراتن الحمد لله رب العالمين. ربي فقلني هجيو ربي يروقنا نجيف كلا تجشون دجنو كانت عن سودان هرا فيديون سني في دير فيه أكو بيكمو فيديو دراك يستي واي الكان لتا يوكا إددين ركبو في الكان ديمتيرو qulqulleessu jechuudha. Viidiyoon har'aa immoo foora yookaan foolii afaan keenya irraa bahu sirriitti nu gargaara nurraa balleessuudha yoo haalaan fayyadamnee jedhee yaada. Inshaallah akka isinitti tolu abdiin qaba. Yoo isinitti tole subscribe, like, share, comment illee na barreessaa. Viidiyoo waan barbaadan illee akka isinii hojjedhu yaada qabdan naaf kahaa. Yoon dogongorellee na sirreessaa isiniin jecha. Inninis har'a maal inni yoo jettan akkuma agartanitti weedii yookaan bismaar jechuudha. Qoronfod jennu sanii qoronfod akka asitti agartan kana asitti immoo ashaaboo jechuudha. Ashaaboo akkuma kanaan dura dubbannetti milih bahar jedhamu san jechuudha. Ashaaboo hankaar kan daakamaa ulbaa keessaa sun hin ta'u sun kimiyaawii of keessaa qaba jennee dubbanneerra. Kana fakkaataa akkamitti fayyadamnaa fi yeroo akka fayyadamnata jedhuuf ganama yeroo hunda guyyaanitti yeroo lama jechuudha. Ganama yeroo hirribaa kaanu galgala yeroo karaa hirribaa deemnu eega ilkaan keenya sirriitti rigannee qulqulleeffanneen booda finna jechuu kana as akka agartan kanatti qal'aan shaayitiin tokko jechuudha. Akkanatti bishaan danfaa ta'uu qaba, bishaan awwaa. Haga bishaan danfaan kun xiqqoo qabbanaa'utti cuqqaallee daqiiqaa 5-4 haguma isinii qabbanaa akkis keessanii ashaaboon illee akkasuma jechuudha. Ashaaboon illee bishaan madaffaadha. Akkanatti eega sirriitti ashaaboon mooma'ee kalaas bishaan wajjin tokko ta'een booda akkanatti keenya ganama akkuma isin jedhe ganama yeroo hirribaa kaanee ilkaan keenya sochaafanneen booda riganne qulqulleeffannee gara anneen booda qarqara yookaan kana hambuuqqattanii jechuudha. Guyyaa tokko ganama yoo ashaaboo fayyadamtan galaba weediin foolii gaarii namaa kenna. Ilkaan illee addeessuudhaaf nama gargaara. Ashaaboonis akkuma beektan faayidaan isaanii guddaadha. Baakteeriyaa garaagaraa afaan keenya keessa jiru hin ajjeesa jechuudha. Akkasanitti hambuuqqattanii daqiiqaa 4-5 haguma dandeessan hambuuqqattanii afaan keessan keessa fiddanii teessan jechuudha. Inshaallah fiddanii teessanii waan kana ganamaa fi galgala walumatti aansitanii torban tokko eega fayyadamtanii booda torbanii ol immoo guyyaa takka fayyadamtanii guyyaa takka dhiisuu. Akkuma deemtan faana torban lama yeroo geessanii guyyaa lama fayyadamtanii guyyaa lama yookaan guyyaa sadiitti yeroo takka fayyadamtan. Maalifiin ashaaboon humna qaba waan ta'eef ilkaan keenya miidha yoo heddummaatu jechuudha. Yeroo haaraa eegallu guyyaan yeroo lama fayyadama. Akkuma torban keenyatti guyyaan yeroo takka torban lamatti akkuma kanaani haga baatii bira geenyutti guyyaa torban keessatti guyyaa takka fayyadamna jechuudha. Waan kana fakkeenyaaf guyyaan Juma'aa kassasattan jechuudha. Guyyaa Juma'aa ta'e kamsa ta'e guyyaa tokko torbanitti guyyaa tokko waan kana fayyadamtanii jechuudha. Achi booda hin agartan isinummaan ilkaan keessan diddiimatee fillee gargaara. Foorri keessan hedduu gaarii ta'a. Foorri keessan hedduu namatti tola. Irraa fayyadamtan jedhee yaada. Yoo barbaadan ashaaboo keessatti tahee weedii keessatti tahee torbanitti guyyaa tokko yeroo fayyadamtanii
dhugoo yookaan xuuxxoo akka afaan biyya beekaniitiin dhugoo xiqqoo takka asraa xiqqoo fal'aan tanaa nusuu waan hin taane itti dabalatan jechuudha. Maaliifin dhugoon humna qabaa heddummachuu hin qabu jechuudha. Akkasanii inshaallah viidiyoon kiyya har'aa kana fakkaataa akkasanitti toluu abdiin qabaa. Yoo isinitti tolee subscribe like share naa godhuu hin dagatinaa, na jajjabeessuu hin dagatinaa isiniin jedha. Baarakallahu fiikum. Inshaallah waan barbaadan waan isinii hojjedhu yaada qabdan koomentii jala naa kahaa. Yoon balleessallee akkuma duraan isiniin jedhe na sirreessaa isiniin jedha. Inshaallah haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagayaaf naa turaa isiniin jedha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh.